Bakka baay'ee gaarii dubbiste. Sagalichi waan hundumaa jalqaba ture kan jedhu sun Waaqayyoodha. Jalqaba kan ture sun sagalichi sun Waaqayyo. Sagaleen kan eenyuti? Sagaleen kun kan eenyuti? Kan Waaqayyoo. Ragaan of kennimee sagaleen kun kan Waaqayyooti kan jedhamu ragaa tokkochuma seeraa natti kenna. Maali kun dubbistu? Amma dubbiste. Mee attumti dubbisi sagaleen kan Waaqayyooti kan jedhu iddoo kana nutti agarsiisine. Eeyolle sagalichi jalqaba waan hundumaa tureedha. Sagalee jalqaba waan hundumaa kan ture kun immoo sagalichi sun immoo Waaqayyo bira tureedha. Deebi'ee seetu maal jedha? Sagalichi mataa isaatiin immoo Waaqayyo turee jedha. Mee ture sagaleen kan Waaqayyooti kan jedhu mee ture sagaleen kan Waaqayyooti kan jedhu mee iddoo kana. Hiika galumsaa kan jedhamu ni beektaa? Hiika galumsaa yoo itti kan seennu taate ati dubbii kana hin furattu barani kanuma afaan Oromoo ati furattu kanarraa siifamu jira malee hiika galumsaa baayibilikaalii gaafa gadi seenteetiin hin qoratte hima dubbii kana waa'ee dubbii kanaatu dubbatu hin jiru macaamni. Garuu yoo ani kitaabuma ati itti amantu afaan Oromoo kanarraa mee sagaleen ammootuyyuu kan Waaqayyooti kan jedhu mee iddoo kana natti agarsiisi. Sagaleen jalqaba ture jedha miti dhaggeeffadhu. Sagaleen jalqaba ture jedha. Sagalichumtummoo Waaqayyo tureedha. Allaqee akkam goota akkasii sagaleen Waaqayyo ture jedhamoo sagaleen kan Waaqayyo ture jedha lammii keenya iddoo kanatti. Maal garaagarummaa qaba kun? Maal garaagarummaa qaba? Eeyyin garaagarummaa qaba. Isla innumtu Waaqayyo sagalichi ture innumtu kan Waaqayyo sagaleen kun kan sagalichi kan Waaqayyo ture sagalichi no sagalichi Waaqayyo ture jedhamoo sagalichi kan Waaqayyo ture jedha. Garaagarummaa qaba bar amma macaafa yeroo tokkoon gaafii yeroo tokko wantoota kan si agarsiisa. Walitti si qulleessa jira biro ati si taddabaasi malee eeyolle si aboomoo as eeyolle ibro sagalee inni walitti dhee lafa siiqaa garuu ati adda adda kukkujiitii natti miiyyetta. Yeroo tokko qubee akka gootu macaafa qulqulluu sagalee Waaqayyooti jettee amantami? Sagalee Waaqayyooti haa. Macaafni qulqulluu Waaqayyoo demoo sagalee Waaqayyooti? Sagalee Waaqayyooti. Okay, macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyooti Waaqayyoo miti malee garaagarummaa isaa agartee amma macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyooti Waaqayyoodha miti. Amma iddoo kanatti sagalee Waaqayyoo jedha. Sagalee Waaqayyoo ture jedhamoo sagaleen kan Waaqayyooti jedhamoo sagalichi ammoo Waaqayyoodha jedha. Waan hunda dura sagalee ture jedha. Waan hunda dura sagalee eenyutu waan hunda turedha bar. Sagalichi sun immoo Waaqayyoo jedha. Agartee? No. Sana shifa kadisi kana Waaqayyoo kun Waaqayyoo sun Waaqayyoo si waamamaa? No, sagalichi sun Waaqayyo ni jedhama sagalee ni jedhama jecha sagaleen kun okay sagalee Waaqayyo demoo Waaqayyo miti Waaqayyo eenyumtu mataa isaati okay sagalee Waaqayyoodha amma sagalee Waaqayyo kan bira ture Waaqayyo kan bira ture Waaqayyo sagalichi moo sagalichi Waaqayyo isumatu wala isa bira ture jechuudha isuma amma fakkeenyaaf sagalichi Waaqayyoodha miti qubee innis immoo isuma bira ture asitti ammoo sagalichi kuni Waaqayyo bira ture jedha Waaqayyo kan bira ture for instance sagalee santu dhufee dhalate maramirraa jechuun sanii miti no achi hin genne sagalichi ofiisaa Waaqayyo sagalichi Waaqayyo demoo Waaqayyo sagalichi Waaqayyoodha Waaqayyo kan bira ture sagalee santu Waaqayyo jedhama sagalee jechuun beekee sagalee Waaqayyoodha sirraa fudhadheetti ni jira rakkoo tokko hin qabuutiin Waaqayyo bira sagalichi Waaqayyo bira ture jedha Waaqayyo kan bira ture sagalichi erga Waaqayyo ta'e sagalichi Waaqayyo bira ture jechuun fakkeenyaaf sadan tokkummaa san yamantu kanaaf si galuu daaban si godhun qaba no achi miti qoy itti deebitaanti sagalichi kun erga Waaqayyo ta'e Waaqayyo kan bira ture isuma bira sagalee san bira ture Waaqayyo isuma wal bira ture sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture sagalicha dura ture sagalichi ofii isaa sagalicha ture jechuudha sagalichi hojii sagalicha ture sagalee saniin sagalee ta'uu hunda Waaqayyo jettee waamta
Sagalichi waa hunduma dura ture sagalichi bira ture sagalichi ofii isaa sagalicha ture jechuudha. Yohaannis tokko tokko. Bakka sagaleen sunis waaqayyo tokkuma. Kanaafuu sagalichi waa hunduma ture sun. Mee dhaggeeffadhu yeroo tokko sagalichi jalqabaa hunduma dura ture jedhamu hin jedhu. Ni jedha innumtummaa waaqayyoodha. Ni jedha. Okay, sagalichi waaqayyo bira ture jedhamu hin jedhu. Yoo si galee malee. Bakka isanii miti. Waa hunda ture. Dhaggeeffadhu mee sagalichi waaqayyo bira ture jedhamu hin jedhu. Ture. Sagalichi ofii isaa waaqayyo ture jedhamu hin jedhu. Ni jedha. Sagaleen kun waaqayyoodha moo waaqayyo miti? Waaqayyoodha miti? Waaqayyoodha. Waaqayyoon inni asii bira ture kunoo kaminni? Isuma jalqabaa ture san. Isa kam? Sagalicha waa hunda ture dura ture san. Asitti bara sagalichi waaqayyoodha jedhame sagalee lama wal bira ture? Ni jedhama. Bakka sadiitti obbaase waan ni jedhama. Rakkoon sagalee lama wal bira ture asitti? Bakka sadiitti obbaase sagalicha sin jedhama waaqayyoon jedhama. Nuti sanatti gaafatee bara sagalichi kun erga waaqayyoo ta'e waaqayyoon inni bira jedhamtu tuni qaamni lama yoo wal bira jiraate ammootuyyuu bira jedhama jechuudha. Fakkeenya tokkoon si garsiisaayi. Kuni ammootuyyuu jawwaala. Kun ammootuyyuu qalama. Qalamni kun jawwaala kana bira ture jedhama. Bira jedhamu kuni waan qaamni lama ammootuyyuu akka wal bira jiru kan inni agarsiisudha. So kanaafuu sagalichi kun erga waaqayyoo ta'e waaqayyoon inni bira ture kun kaminni? Waaqayyo abbaata bira waaqayyo ilmaa ture jechuudha. Ka waaqayyo lama wal bira ture moo waaqayyo tokko wal bira ture amma iddoo kanatti? Yoo fudhadhu yoo fudhachuu baatte dhiisi malee. Sigalee sagalichi waa hunda ture. Maaliif mee atumti ofii keetti atumti nama sammuu qabudha nama waa hubatuu fi nama hubachiisudha miti gaafa ofii kan keetti akkanatti ilaaltu hawaasni as keessa jiru kunis wanta kana akkanatti ilaalutti jira. Sagalichi kun erga waaqayyo ta'e waaqayyoon inni bira ture kun kaminni? Waaqayyo meeqaa? Waaqayyo tokko malee kan biraan beeknu miti. Ishee waaqayyo yeroo tokkotti bakka hundatti argamuu danda'a. No sun ammoo bar waan biraati leelaa toppikii dhaba. Akkasii galu. Wanni nuti akkasii galuutti hin jedhin muitti qabadhu yooni wanni nuti jennu. No ulaal wanni nuti jennu sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture jedha. Sagalichi kuni kan maali akka ta'e ani biyyadu kan waaqayyooti jette kan waaqayyo wanti jedhamu iddoo kan hin jiru ani akkasumatti fudhadhee bira ture. Sagalichi kun waaqayyo bira ture jedha sagalichi ofii isaa waaqayyo jedha. Sagalichi kun erga waaqayyo ta'e waaqayyoon inni bira ture kun kamin? Waaqayyo kana bakka sadiitti waaqayyo bakka sadiittis bakka afuriittis bakka shaniittis kumatti of qooduu danda'a biroo. Amma bakka meeqatti of qoodee waaqayyo iddoo kanatti? Bakka baay'eedha. Amma na bira jira, si bira jira, samiin jira, bakka hunda jira. Amma iddoo kanatti bara waaqayyo wal bira ture kun kaminnidha bara? Akka macaafni qulqulluu jedhetti hin fudhatte waan fudhattu. Eeshaa akka macaafni qulqulluun jedhetti waaqayyo wal bira ture kun kamin? Macaafni maal jedhe? Kam isin jedhe? Waaqayyo bira ture jedha iddoo kana macaafni? Lakkee waaqayyo bira ture hin jenne sagalichi waaqa moo waaqa miti? Sagalichi waaqa moo waaqa miti? Waaquma. Waaqa bira ture moo hin turre sagalichi waaqa jedhamu kun waaqa bira ture moo hin turre? Tureera. Dhufeeras lafiira. Kaaga jira lamaan waaqayyo lamaan wal bira ture kan addaan baasi waaqayyo lamaan wal bira ture tokko maqaan isaa waaqa jedhame tokko mootuyyuu waaqayyo tokko maal inni sagaleedha. Waaqayyo lamaan wal bira ture kun eenyu? Waaqayyo bakka sadiitti baasee akkasitti ibsa kenna. Waaqayyo bakka sadiitti of baase? Yaa sagalee sin jedhame waaqayyo abbaa sin jedhame waaqayyo ilmaa sin jedhame. Waaqayyo bakka sadiitti of baase. Yohaannis boqonnaa 14. Hojiin isaa tokko biroo naamusa yeroo siyaa kennanii. Amma Yohaannis tokko waaqayyo Yohaannis tokko kanarratti waaqayyo bakka meeqatti of baase? Bakka sadi. Waaqayyo bakka sadi of baase Yohaannis tokko irratti heshimee tokko maal afin jedhaf baase?
Sagalees ni jedhama. Waaqa abbaas ni jedhama, waaqa ilmaas ni jedhama. Meenatti garsiisee iddoo kana sagalees ni jedhama, waaqa abbaas waaqa ilmaas ni jedhama kan jedhu. Waaqni abbaa waaqa moo waaqa miti? Waaqni abbaa waaqa. Isumatu immoo karaa ilma isaa mul'ate. Waaqni ilmaa waaqa moo waaqa miti? Waaqa isumatu karaa isaa mul'ate. Okay, waaqa sagaleen waaqa moo waaqa miti? Sagalee isaan dhufee ta'uu ilma sanuume. Karaa waaqayyoo dandeettii sagaleen kun okay, jarri sadan kun waaqa miti, waaqa tokko miti jarri sadan kun. Jarri sadan kun waaqa tokko miti, waaqa tokko jedhamanii mi? Yaa bakka tokkotti waaqa tokko jedhamu. Karuu karaa sadii mul'atanii. Hafuurri qulqulluun eessa kute sadan kana keessa? Bakka tokko jiru san gargar hin baane. Jechuun kanaati jette abbaa ilma sagalee waaqa tokko jette hafuurri qulqulluun eessa kute? Waluma keessa jiru san gargar hin baane. Kophaa ba'anii to'i ati bakka hin taatu deemi. Ana bichaa tokko bakka yaa waaqa waliin jedhan isii galee dhaggeeffadhu. Siifan ibsa. Abbaa ilma sagalee hafuura qulqulluu afran qaama sadii qaama afur waaqummaadhaan tokko. Sagalee san kophaatti waamin innumtu waaqa waan ta'eef abbaa waamtitta waan ta'eef abbaa sagalees bakka tokkotti waan maaliifin abbaa jechuun sagalee jechuun abbaa jechuun waan ta'eef. Ragaa fi ragaa qabaddu karaan deemaa jira biroo ishee qabu. Abbaa jechuun sagaleedha, sagalee jechuun abbaadha kan jedhu ragaa fi jalqaba sagalee tira sagalee sun waaqayyoo jedha allaqe maal goota ishii. Ati silaa gargar waaqayyo lama wal bira ture jechuun jira iddoo kanatti ilaalisa waaqayyo lama wal bira ture jechuun jira. Lama miti jalqaba sagalee ture sagalee sun immoo waaqayyo tureedha. Ilaa akka macam jetti kan fudhanne akkasuma na rakkista. Bakadis bira. Waan biraa si gaafadhadhis. Yohaannis tokko osoo naaf ibsi jette akkaataa silaati itti fudhattutti ammootiyyuu siif ibsa ture laakiin ammootiyyuu yaani mushkila. Eshi gaafii takkaa si gaafadha. Kakuu moofaa keessatti waaqayyoon sagalee ni jira jedhanii amananii jira warri kakuu moofaa. Hai, isaan amananii amanuu baatanii sagaleen jiraachuu isaa macaafa arganne maal tu galche waa'ee isaanii akkamitti akka amanan jira hin jiru isaan maal tu galche. Keessatti waa'ee sagalee kana maal jedhanii amanan? ምን አይነት ነው ማለት አልገባኝም። ናንገለ waaqayyo sagaleedhaan ni jira jedhamni amanaan turan warri kakuu moofaa keessa. Akkuma nuti amma macaafa irraa dubbisnee jennu kana jedhu warri itti amanan maal jedhu jalqaba sagalee ture sagaleen sun immoo waaqayyo ture jedhee itti amanu. Warri kakuu moofaa akkas jedhanii amanan kan jedhu raganaaf kenni. Kakuu moofaa kan jedhamu ammas kan durattis kanuma amanu warra yookaan itti amanuu baatanii waan biraa amanu malee. Ragaan kenni barkana kakuu moofaa keessatti barsiisni kun barsiisee Yesuusii miti barsiisni kun barsiisee Yesuusii miti. Wanta kana Yohaannis qofattu barsiise. Yohaannis ammoo bakka fuudhetti hin barsiise I don't know hin beekamu. I don't know hin beekamu. Eessaa fuudhee barsiise mee? Macaafni Yohaannis barsiise. Sagalee waaqa miti abboomii waaqa mitetta. Mee iddoo kana ammootiyyuu waaqattu isa abboomee yookaan Yesuustu isa barsiiseetiin wanta kana dubbate kan jedhu mee ragaa nuuf fidi. Bar Yohaannis kuni dubbiin inni dubbatu baazawayii osoo Baaybiliin tinaa kana garte koo yeroo tokko Baaybiliin takkaan sitti garsiisayi Baaybilii kana kennu ni garta jedheetiin ni yaada. Baaybilii kana keessatti barreeffamni diimaadhaan barraa'e kun jechoota Yesuus Kiristoosidha. Jecha Yesuus Kiristoos fi jecha kana ammootii adda baasuudha. Lammaffirratti ammootii Yohaannis tokko kana gaafa laaltu ammootiyyuu eenyunnidha namni wanta kana dubbate wanti ammootii beekamu tokko hin jiru laal qayyii diimaadhaan hin jiru koo kana irraan balleessa. Wanti siin galle jira Ebro achi gubbaatti. Eshi. Karaa tokko Yohaannis kan barreesse yaada garaa isaa barreesse malee waa'ee waaqaa wanti barreesse hin jiru. Yaada waanuma garaa isaa barreesse jette tokko. Lammaffaa immoo eenyu barreesse kan eenyurraa dhaga'ee barreesse kan? Waaqarraa dhaga'ee barreesse hafuura qulqulluun gaggeeffamee barreesse. Esti ragaa nuuf kennime. Ragaa maal qabaree ani dhugaan jedhe isinitti maanii waaqa sagalee waaqayyoon barreeffamee jira.
mee ragaa nuuf kenni kanuma akkas jedhu san iddoo tokkotti Yohaannis akkas jedheetiin hin caafatin jedhu ragaa nuuf kenni maal jedha Yohaannis jalqaba gubbaratti jalqabatti dubbitu jalqaba sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture jedha. Bakka waa'ee Yesuus haasaa ture jechaadha hin fudhannama. Mee eenyutti dubbii kana eenyurraa dhagaheetiin dubbii kana dubbatee dhaabara. Hafuura qulqulluutiin gaggeeffamee barreeffame Waaqayyo tokko akkasii kenneef. Ragaa nuuf kenni kaa. Maali warri wangeela barreessanii hafuura qulqulluun gaggeeffamuu isaanii? Allah akbar warri wangeela barreesse bar wangeela namni barre amma kana so Yohaannis barreesse naan jette Yohaannis barreessu isaa ragaa fidiyoo sin jedhe ragaan hin jiru bar. Kanaafuu wangeela kana barreessuun isaanii hafuura Waaqatiin fedhii hundumti isaaniitu Luqaasis Phaawulosis. Ragaan sii kenna. Ragaan kiyya.